Akkam jirtu barattoota, jireenya keessan keessatti maatii isin akka isiniif hin ulfaanne gochuuf tooftaalee 5 ijoo ta'an waliin ilaalla. Tooftaaleen kunniin maatii bu'aa cimaa isiniif kaa'u. Hiriyoota keessan hundaaf sheer godhaa. Tokkoffaan maatii kilaasii dura dursitee yeroo maatii gara kilaasii deemtu qophaa'aa deemuu qabda. Maatiin barnoota walitti hidhamaadha. Har'a barsiisaan barsiisuuf jedhu bu'uura isa kaleessa qabattee yookaan barattee, kanaafuu barnoota darbe deebi'i ilaali. Yaadawwan gurguddoo deebi'i kaasi. Fakkeenyaaf yoo har'a kwaadraatik ikeeshinii deemuuf ta'e kaleessa liiniyar ikeeshinii beekuu qabda. Hojii manaa beekumsa kee cimsuuf gargaara. Hojjedhu. Dogoggora kee ilaali. Dogoggorri kee maal akka siif hin galleef si barsiisa. Meeshaalee barnootaa, kitaaba, qalama, qubeessaa, waraqaa, kaalkuleetara kanneen dhiyootti qabadhu. Yeroo kee hin gubu. Xiyyeeffannaa keessa hin jeequ. Lammaffaan maatii yeroo kilaasii keessa jirtutti sirriitti hordofuu fi hirmaachuu. Yeroo kilaasii keessa jirtutti guutummaan sammuu kee achi jiraachuu qaba. Bilbila yookaan wantoota nama jeeqan irraa fagaadhu. Barsiisaan yeroo barsiisu wanta inni hojjetu akkamitti akka hojjetu, maaliif tarkaanfii san akka fudhatu hundaa ilaali. Ija barsiisaa keessa ilaaluuf yaali. Wanta barsiisaan dubbatu hundaa sirriitti dhaggeeffadhu. Yeroo barsiisaan barsiisu hiika, fakkeenyaa fi tooftaalee maatii ifaan godhaa dubbata. Barsiisaan gaaffii yoo gaafate deebisuuf yaali. Yoo siif hin galle dhiifama naaf hin galle jedhi gaafadhu. Kun akka ati haaroftus hordofaa jirtu si agarsiisa. Sadaffaan shoortinootii bu'a qabeessa fudhadhu. Shoortinootii fudhachuun maatiisiif gogaa fi dhiiga. Tarkaanfiiwwan hojii barreessi. Maatiin deebii xumuraa qofa osoo hin taane akkaataa deebii sanaa isteep baay isteepiidhaan barreessi. Hiikaa fi foormulaa. Hiika jechoota maatii haaraa fi foormulaa barreessi. Fakkeenyaaf foormulaa kwaadiraatikii yoo barattu foormulaa san barreessuun barbaachisaadha. Barsiisaan yeroo fakkeenya hojjetu atis dabtara kee irratti isa waliin hojjechuuf barreessi. Tarkaanfiiwwan tokkoon isaanii akka siif ifa ta'u mirkaneeffadhu. Wantoota siif ulfaatan yookaan gaaffii sitti ta'an mallattoo addaan qabi yookaan kuweeshin jedhii barreessi. Booda yeroo sirreessitu si gargaara. Afuraffaan gaaffii gaafachuudha. Gaaffii gaafachuun hubannoo kee gadi fageessa. Yoo wanti tokko siif hin galle hin sodaatin gaaffii gaafadhu. Gaaffiin kee nama biraafis bu'aa qabaachuu danda'a. Barsiisaan gaaffii gaafatamuu jaallata. Naaf hin galle qofa osoo hin taane tarkaanfii fi lammaffaa sana irratti maal hojjette, maaliif akkas ta'e jedhii gaafadhu. Kun barsiisaan bakka ati rakkate akka beeku gargaara. Barsiisaan yeroo deebii sii kennu sirriitti dhaggeeffadhu fi nootii fudhadhu. Shanaffaan kilaasii maatii booda. Barnoota maatii kilaasii booda xumuramuu hin qabu. Maatiin kilaasii booda xumura hin qabu. Kilaasii erga xumurtee booda dafii nootii kee fudhattee deebi'i ilaali. Kun akka wanta barattee sammuu kee keessa jiru cimuu fi waan siif hin galle sirriitti hubattu si gargaara. Hojii barsiisaan kennee fi fakkeenyota addaa hojjedhu. Maatiin hojiidhaan malee hin dhufu. Yoo danda'ame hiriyoota kee waliin garee barnootaa uumtee wal hubachiisuun maatiisiif baay'ee fayyada. Maatiin dogoggoruun barumsa irra caalaadha. Yoo dogoggortu irraa baradhu. Maaliif akka dogoggortu hubachuuf yaali. Viidiyoo kun yoo isin gargaare laayik nuuf godhi. Hiriyoota keessan waliin sheer godhaa fi chaanaalii keenya sabiskiraayib gochuun miseensa ta'a. Gaaffii yookiin gorsa dabalataa qabdan koomentii keessa nuuf barreessaa. Hanga viidiyoo biraa walitti deebinutti nagaatti.